جميلة جميلة ما تردي بي ساريكو أزمو بيجرى جارسي كنت يتشاجرت إني مو Kabiyya jiru nuti kabiyya arabaa malee kabiyya jiru fuunu nuti maraanne yoo dhufan keessatti Jiroonni kan amma sodaadheeranii sodaadheeraa siyyuu birri nyaatamee iyyaa jira borimmoo birri ganni gargaaran jedheetu keessa ooshata dhiisa ani dhaman. Jamila. Harreen olii qabsitu waa'ee dhirsa keetiin himatiin ammas timee yaadnu dhibee waan biraati. Dhalli namaa akkamitti bolokosii manatti sakka hariyyee akkamitti bolokosii hedduutti sakka baruu qabna meenu kana faa barra. Amma waa'ee dhirsa keetii wakkatiin. Waa'ee gannii kana. Jamila qoy mee ajandaa waa'ee bolokosii kan amma. Itti bara geeffadhu. Ishi ati qoy gaafiin sirraa qaba ookee waa'ee maa gannii qoy. Ati isin kun warra sanatti boosanu maa fayyitiidha moo qoy dhukkubsattee dhuma jennaa ilaalan fayyitanii birrii kan godhanii. Fayyiti malee ciisuu adamma deebi'e. Ganniin dhukkubne ishii mana kimii kan seente jechuudha kan dhuunfaa jechuudha maallaqa kaffalanii kan dhuunfaa seente sobdeetti ciistee maallaqa maal kun immoo isaa dhuftu kana keessa wanta akkasii hin jiru. Biyya seera qabu eessa seete meeti immoo ati immoo maal fiddee ufte isa kana caalu bakka itti gadi goote. Waaqayyo sitti haraaramu haa dhokko ishee. Mana siifaa godhu waan biyya ormaa keessa teessanii haan akka keessan abidda walitti naqan jiru warra dhiiraa kana iyyuu wayyala rabbi dhaggeeffadha isinitti nama kan jedhame bara kana nama argitu jira bar nama argitu inna baga fayyite maa fayyitiidha kan dubbataa jirtan bilille eessaati mana dhuunfaa tokkooti olga shaniyyuu nama cibsanii kadhattu maaliif jireenya olii kadhanne maaliif ishaan immoo dhugaan gargaarretu fayyadamuuf miqqeenyinnatis sin kabaree hogammeen hojjechisu qe'oo mataatti suuqees maa qarqarfadhee gargaara sin jette. Amma paaspoortii seeraa fi firiidizaan birrii diraama 10,000 baafataa jirti. Isa booda suuqii banataa jirti. Ishoo haa banattu galata waaqayyoomaa Oromoo waliin jira doriyyuu. Akkas bakka gadi sinaari. Manni koo mana ililchaati mana waaddee mana koo keessatti nama dahee ililcha kan maaliif ililcha qoyaa. Deh nama deh ma anak deh kita makan idile kutai gadi tu sin koya matang ke sendal ko sin gannin soba ye berri sob de tunya terti na shakle jani wallahi lazim hikiti zika balan ki jibdu passport jole shamarani bar de ngada to kuma du batera bar wallahi to kuma wanda kan du batetu reyu waje de beta wala kara gafida je bar akani sobate wallahi e nyunum be gachu ni gade sob de ye cuma tatari gara ke ta udu ke sa waga ya ye na fidde ni haramo agenda ko tine chulo sob dai kanyo ko sana kuno lal inni kuni pilastori ra jira ge fada inni uddu ke sagabe kun pilastori ra ni jira jechur inni diman ko inni kuni mo jilba yon dukku bintana yo kan mo gara uddu ke sagaya onni ko kana jechu ma tarri gara abbaan barbaada Paakistanii baangaanii hudduu ulfeessan gabbaatanii birrii Oromoo wal gaatanii Oromummaan keessa haabatu tokkoon haadha gadi qabdee booda birrii nu gaafadhu yoo du'aa keessa reeffa keessan galchuu malee nuti birrii amma booda hin kenninu abbaa fedhi maan ta'in naa shaklak inni sin gasii kokeessa olkan ilililili maali sin ililchete koyyaa maal waatu ana dahee moo obboleettii keessa deente moo maaltu dahee na ililchete ol baasin gasii namaa keessatti sin safuun beektanu ummata ililleen dhalatte jechuudha. Ol baatee sanu ililchiti bar akka nama gaarii maatu sin ililchiisa qoyyaa maa shanawwee marqaa nyaata maaramoo shanantuu nyaata ragaxaarra jira nama narrasaa jira intalli kun sobdee birrii ijoollee irraa guuraa jirti ijoollee mana madaamirra waraqaa ragaa fidaa jenne bar paaspoortii ijoollee birrii Oromooti hojjechiifachuu sobdee jechuudha kunoo viidiyoo san jira qoyyaa agarsiisa namni amaariffaa beektan jechuudha afuuftuu ganna hattuu jechuudha baay'een keessatti afaan bal'oo naataa jechuudha dhaggeeffadha shaarmtoota abbaan barbaade baangaaliin Paakistaanii hudduu isin bal'isee naan dhuftanii birrii nu gaafatanii qeezinaamii haara'u. Koya video chatnya kasih aja, yo sobat yetan. Nanti bakal ugar apa nawan tes. Kono. Salam.
ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? የገኒ ጉዳይ ያሳሰባችሁ ለች ተሽሏታል። እግዚአብሔር ይመስገን። ፓስፖርቷ መጥቶላታል። ሰርፕሪዝ አደረግናት። ፓስፖርትን ከና ጀቹ ሰርፕሪዝ ገኒ ምን ተሰማሽ? አርኪተኔ የሆነ ምን ጓዱበት መለይሲን ሶባር ማጀተን nama lubbuudha beektu akkuma jenne nullee paaspoortii ishee haaromsineetu guyyaa torba keessatti nu qaqqabe. Guyyaa torba siin bulchin gurbatti saree kan. Saastee keessa baasaa jirti. Ilaala. Eessaan fotoo iskamiyaa ድረስ ilaala. Faasikaa faana kun isiin bukkee nama faasikaati. Intala ajooftu jechuudha. Kunoo kan alma guddaa. እግዚአብሔር ምንም አይልም። Kan akkanaati jara keenya iccitii waa hedduu jira. እንግዲህ ስለሷ የተጨነቀ Isin bakka dhugaan dhaabbatan jiru mata afuuftu. እንግዲህ ገኒ ፓስፖርት ይዛለች። አሁን ቪዛዋ ስታርት ይደረግላት። Paaspoortiin min agabbany. Inde birrii deebisa bakka nu kan barbaan. Diimaa kana jechuun itti bar googidii keessa turan jechuun googidii keessa sarchi goonee fiduu dandeenya bara wanna kana wallahi isin waan bitti Oromoo dhaggeeffadha. Intalli kun biyya Arabaa keessa wallahi gara waggaa 10 turte sobdanii ganniin aasaa Oromoo kaffaltee Oromoodha waajjoo jedhu. Maal goote Oromoodha qinqinaamiin kun Oromoo maal goote siin paappaasii jechuudha kan mormona udaan mul'atu. Innaa taachuu dabdaan. Galsii kootee ol baatanii jechuun ililleen kan yoo nama ililchu nan rasaa wallahi ni ililchina ani hin deenye bara hin jira. Akka ilillee jettu ol baatee bara shamarran hattoota. Innis ilillee kutti gadhiiftan maanni maa manni koo mana ililcheetii mana raggaxaati bara akka waan ol baatee ilillee jette bara. Olis hin deebisan nam tokko ililchetee naan wallaahi laazimii lamuu jee mana cufaa hin deema yoo ilillee kaaftan. Ni ililchina kanaas. Birooni. Ilillee dhiisaa ni ililchina kanaas. Ilillee ni ta'e. Dhugaati dhugaa waaqa miskiina wayiniin darbatiin kalammata ishee. Ilillee dhiisaa kama ililchi tarree ta'e. Ilillee dhiisaa kama. Maal bakkatti gana darbatte rabbi allayyaatti. Isa isheen fayyite isheen lubbuu koo. Laga bishoota. Buchoo dhaggeeffatu. Nama illee jiru bilookii godhu dhugaa bilookii godhu. Bu'aati immoo hamaan gorsi mucaa namaan beeku dhugaa. Diroonni qooti biloo kana man godhin ishiitis. Lakki bilookii nun godhan dhugaa. Miiti qabadha. Dhaggeeffadha. Gadi rarra'u kuni jechuudha. Mucayyoon ulfa of keessa baasisteeti isheen maallaqa keessaniin jechuudha. Innaa mucayyoon dhukkuba jedha sobanii jechuudha. Kanaafuu Maqaa Yesuusii maal sister afaan hin badiin ishee afaan hin badiin. Afaan hin badiin. Kana haasa'uuni. Waaqa jirata dhiisi ishee. Bagol fofte show bagol fofte matare bagol fofte show bagol fofte